ibsatu namu waan barbaade ibsachuu danda'a namu waan barbaade haasa'uu danda'a sun rakkoo miti sii galee nuti nama garuu kiyyuma jettee amanta garuu san bakka itti goote ilaalla dhufumaa keetiitti mi akkanatti itti godhe jedhi nama hundaafuu ergi amansiisi sun rakkoo miti. Kanarraa akka ka'e immoo nuti wanni nutti dhagayamus wanni nutti fokkisus wanni jedhus takka hin jiru si galee so kanaaf akkasitti hubadhu akaleessas ni arrabsamtanii har'as ni arrabsamtanii gara fuulduraallee ni arrabsamtan afarsaa bira abbaan barbaaddan jechuu namni natu nama lafaa kaa'een tuqu namni natu hinaan ofirraa dhoorga abbaa fedhe so maqaa kiyyaan dayinaan jedhee ture ammoo walumaa galatti kiyyaa miti amma araara buusa amma ga'e. Lo mara amal tarar nama mal tu bade. Wan bade jiru. Baru watak kau lebih ke injit teman lebih ke. Farsa mesha ufi agar si secala warabe gadi se baka kanu. Live warabe animo warabe ragadis. Anile live irratti agarsiise anile live irratti warabe wanni dhufe takkan jiru jechuudha wanni ammoo wanni dubbatamu wanni haasayamu dabree jira wanni kana booda deebi'ee haasayamu jira wanni bira haaroo inni dhufe haasayamu sin jiru jechuudha araara wanni jedhamu sin jiru. Araari kamal maltu wallole tole bakka wanti wallole injira wanti wallole mali beeda gomma fi meesha da wanjiro to wallole amma sina son tay yaada tu wallole so para mana guys so kana yaada wallole bale di wallole amma nuti kakkinisa tiktoki amanna mokeetu amanna nu dhibenu isin kabar badani tamana kabar badani anu film beka isin kabar badan furda keessatti amanu dandana akkuma warri tiktok guutu all of his warri tiktok fayyadamu meeshatti amane meesha gurraachatti amane meesha xiqqaa jedheetti amane so rakkoon qabu isin yoo kanarraa guddaa qabaatan gabbaasaa nuti gurraacha waaqa qofa beena obboleessa akira shirkiidha iyyuu meesha nafartoo gurraacha jechuun wallahi shirkiidha so kanaafu shirkiillee haa ta'u adiisu abbaan barbaade jechuudha ka kanarra qaba jedhu gadi baatee agarsiisuudha kanaaf miti kennaan ittiin booyuudha qabate maal rakkoo qaba kun ati amma asrii fidi addaan nu baase Mbak akas jadi sini mulai beranjal sini mulai. Arti itu asli nu isu kaba. Gafi umat aja kon. Ya Allah, hai. Naga antura. Warri gama gama naga walit tihatan. Meshan kalensa kiyam tijere. Apardon boda asri nu garsi su eda. Akasit asri kopaya warri nete tijere. Maju nete gutat anu ega. Obbo cala uste video kale warabne. Apardona kalala tuke uste ergufi ke tigala tome ulfadu. Afarso atille meesha keedalte keessa dhabdee kee booda nu agarsiisu waadaa nu seenuu keetiif galatoome ulfaadhu yeroo gaarii qabaadhaa isin lamaanu shiftoota. Ayyee doktor isin. Sooma ana sirratti dhaamsadhu maalidha? Wanneen jechuu barbaadu. Amma asrii ni dhufa. Follow warri narraa hin qabne follow na godhaadha. Guys follow kana achumaan ol butaa yuumee guys amma inni tokkoffaan maali beektaa aslii? Dhufee garsiisuudha. Maaliif jennaan akkas malee gad ta'an jiru uummanni beekta. Garsiisuu irratti ammoo sodaata gallee hin qabu. Waan irraa sodaadhullee hin jiru. Durallee wanni namni sodaachisee yookaan namni itti na ergellee yookaan namni waan tan godhinaan jedhellee hin jiru jechuudha. Sii galee fedhii kiyyaa waan barbaade dalagaa fedhii kiyyaa waan barbaade dhiisa. Ammallee wanni namaa jedhee ammootu gadi jedhu yookaan ammoo namaa jedhee maali jedhu maaliin fokkiseen salphise jedhu immoo kuni ufiisaati malee wanni yoo fokkises kiyya yoo bareechises kiyya yoo waan ta'es kiyya sa kanaafuu waan nama ilaallatu qabu waan kee diyoome jaalallee ta'e xibsii gootee nyaachisuu mirga qabda habibi bazii angiltara duunna warri kanaan sababdanii ammoo kutaa namaa tuquu barbaadan animeeshaan kiyya kutaan dhaqqabu bakka kutaan buu waan ta'eef irraa gadi bu'aachuu barbaadan isin galee akka farsaatti farsaa arrabsaa dhukkee irraa kaasa waan barbaadan jedhani warri itti aarii qabdan ka aarii ittiin qabnillee kanaasiin dhaamsa kooti so kanaafiyyuu wanni isin iyyisiisu wanni isin boochisu yoo jiraate ganda namaarraa gora afarsaanii dhugaadha nama arrabsaa inni arrabsaa ammallee borullee hadhallee iftaanillee gara fuulduraallee nama na tuqe kanuma fooloo na gora daqiiqaa takka.
warri booda meeshaa farsa laaluu barbaadan fooloo godha. Sheekonni akkanaa kun yoo mootu wanni kun haraama ijoolleen shamarranii fa'a miira keessa gallaa meeshaa argine obsuu hin dandeenye ittaan fooloo godhuu baattan rakkoo miti. Warri huddurraa maraattan hundi keessan dhiirarraa as jedhu ittaan fooloo godha asrii mucaan fiduu edha. Hafarsaa kiyya guyyaa nagaan oole. Laa ilaaha illallah. Yaa Rabbi ummata kana qajeelche. Reediyatillee nagaan oole. Haraam kida. Harka Rabbiin jala qabnee kadhataan. እናንተ kiyyaa miti jedhe mucaan. Booda ka isaan ugarsiisuudha booda deema laala. Haraama wallah. Naafi taphni kee tokko yoo mi tapha qabdan jedhani anji. Harargee Farsiin si taphachiiftiire. Birrii fixatte Harargee Farsiin. Qaata leenca kennuu dhiifte. Naafi. Halo. Assalamualaikum. Harargee Farsii bakka buutee Amaaraan dorgomuu deemtan jedhani. Akkas. Harargee Farsiin giiftii kennuu dhiifte eenyu si taphachiisare? Isaanumaan na taphachiisa ka biraa eessaa fide. Jaruma abdatte? Jaruma abdadde. Itti himaa dhufa kun nama baay'ee si ilaalaara guyyaa tapha keetti. Guyyaa lama qofatu hafe guyyaa qidaameeti. Baballi fi itti ministeeriin akka nama hayyuu guddaa wayii ture himadhu. Dhaggeeffatara uummata. Hundi isaanii dhaga'anii jiranii orri as jala jirtan nama 1,600 kun guyyaa geema kiyyaa gahee jira Oktoobar 26 namni tokko akkanarraa hin hafne isiniin jira adaraa Oromummaa adaraa Arsoomaatiif Harargooma kuuwwan keessan illee keessattuu Arsii fi Harargeedha ta'ammaatuun. Innaa akkasi taani immoo isaanuu ni beekanii haati faaxee yeroo hunda liivii yagguu seentu hin wujjirtu waan ta'eef dhaga'anii jira. Warri hin dhageenye mee lakkoofsa takka barreessaa hundi dhagee jira. Arsii Harargee Hararguma itti fide kun akkatti ijoollee Arsiitii Harargeetu wal fuute Harargee Arsii bakka buutee geemii taphatti. Yaa Harargee yaa Arsii rakkattani dhiiraaf dhalaan keessan wal hambisaa hin jiru. Meeshaan Harargeetiif Arsiitummaa akkatti walitti fiidi jedha. Wallahi maaliin hudduun Harargeetiif Arsiitummaa akkatti walitti fiidi jala kanaan. والله قويا سورة شيكا كانت الركعة حرام هذا حرام والله قويا شيء شكر الركعة تكو أرر جيف أرتي تك غوري برابا هي كون اللي شيكا تايك يا ربك ما إني ركوا lafa dukkanaatti walitti dhumnaan Arsii Harargee wal biran tartu. Maa akkana? Na dhibee baran. Maaliif wal biran tarre? Ya? Ya? Naafi guyyaa 26 tapha qabdiirraa nafi naaka. Oromoon kutaa 11 Harargee fi Arsiin. Naafin intalli Arsii niitii warra Harargee jaartii warra nama guddaa intalli warra guddaa tapha qabdi irra nafina wallah hundi keessan. Ayi naaf miti yaa Rabbo maal si haa milkeessu ummanni kun xabba leenca kennuu dhiise. Kutaan kun lamaan duraan geeftaroota baay'ee qaba zamana kana kassareera lamaanuu. Wallahi kassareera amma duraan giseen akkatti taa'uyyuu geeftarri si koomandooti Harargee kun akkatti koofiyaa kana. Manigani kan oltu ko namu to kochu wa kan nanjiru tabashani kiramti Allahu a'lam gafari da mijati asmara wa tawra makarar ge farsi tabashte ilili to kono kana to konjiru la namne kan nanjiru shuftum shuftu argitani ilili ta kono kareju maju kasarani ju wa gifti gide ka tu ya amara nama kuma la mara kuma ta kadebe dibasari debe kana ya etar ilili da kau keren amma kono mucatin kan itu shawa
Buruk shawaa kun ammallee harargee martiin takka homaa kennaa jiran argitanii suusii mucaa shawaati kun jim hin jiru kun ammoo harargee martiin gifti kennitu hin jiru naaf xiyya maaluma kiyyasii godha ilillii takka kun warqii kun wallagga kabira sabboona arsii sabboontu harargee sabboona harargee zuuziyyee kun ammoo iluu abbaa booratti. Injiru agama argite naafi siifan ambo tunam tokkumma ambo innille injiru bar shuftum argitani ay sadamin kun harargemo arsi akkasi obsitu Mr. Qadi jimma kunam argitani injiru amma Giftar harargeetii fi arsiin jiru tokkochisa hin jiru bar Maariyaam ta'ettoma Maariyaam shawa simboon ambo siifan ambo tunile warri siifan imbo minaamin jedhu kun burukeeniidhu kun xarafuma yaman kana Jiisaan hojjetaa turte bar. Manjeddee isin hojjetaa turte jiisaanii jarri immoo jiisaanirraa biiroon si'a bahaa geessanii araboonni naannaasaa turanii biiroodhaan geenyeerra jedhanii. Eessatti argite kootu dhugaa argite? Namni arge yoo jiraate dhugaa ani isa qaddii miti wallaahi isa nama kana taragaaggee haasaa jiru miti wallaahi akka haati kan koo itti jirtu nama haadha qabu qofatu beeka. Dhugaa rabbiiti. Wallahi mucaan kun immoo haadha ilmoo lamaati. Si'uuti mataan si jechuudha. Mucaa arsiin dhuguma argite? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Nu jaayina garree osoo nu biran ga'een arabni kenna beekta sawwareetti niin akkatti baddee deemti karaa gubbara deemti nun jedhe. Suuraa isii galgala nutti fide haga torbeen gal torbe bira ture. Eessarraa badde baadha bootan immoo itti arga baarraa xiqqool fagaatan jette. Keebar jedhamti. Isiin badde gaafa Arabni immoo gaafa xinnaati. Arabni sawwaree nutti agarsiisee shortatti na fidinaan jette ani immoo sammuddama qaba jedhe bishaan kennee fitiniin bira darba. Nama gaafatan nama sagantaa kan ta'e Namattuu bilbilee araboota naannoo kanaa isin jalaa baddeelanii gaafatee ture garuu immoo nu bira hin geenye suuraa bichaan ta'e galgala. Suuraa isinii qabdanii isinii ergeera arabichi. Arabni kumaa sawwaree hin gaafanna galgala mee nutti agarsiisannaan itti anas iskiriinshot godhatti hin ilaala wal biratti ilaala akkasii ta'e. Meemee fooloo isin godhaan adeebisiitti obboleessatii yoo dhugaa isii ta'ee fi gaafa xinnaatti gabaduun isii. Barreessanii abaa irraa baddeetti jennaan shakkeetti suuraan immoo waluma na fakkaata akka achiraalee argatte suuraa yoo nutti agarsiisa arabdichi yoo san bishaan kennee fi isiin shortaa barbaadanaan jette reefaan illee beekture akka ittiin immoo san muddama qabaa. Afaan hin beektu ganaa guyyaa 20 bar. Turre kalas torbee lama geenye aga arabni argaa nutti agarsiisa jechuudha. Laa gaafa xinnaati isiin kun dhammallee torbee hin geenye bar. Sanbata xinnaa dheengaddaati. Ayyee. Fooloo walii deebisa booda suuraa isii araba godheeraani fooloo. Fooloo si godheeraan haa deebisi. Isin naannoo keebar jirtanii? Naannoo keebar jedhama fuuldura. Abbaa har'aa ol siqaa isiin abbaa jennaan amma shakkee barreessa jibaran. Isii ta'uun oltu jedha. Naboo rabbi isii haa mul'isu rabbi isii haa mul'isu. Maqaan isii deebii namni birallee argaa Amidaa Muhammad. Ati booda arabicha rabbi ergi fashee. Namoonni immoo mana hidhaa jirtanus kan maatiillee mana hidhaatii yoo qabdan jiraate adaraanaa gaggaafadhaa ishee daraa uummata koo garaan jabaatii naatiti. Inshallah rabbi si haa mul'isu rabbi. Namni haadha qabu haadha bichatti garaan jabaatii naa daraa. Wallahi haati kan koo amma yoo waan akkatti jirtu.
أبشر إن شاء الله يعني يوم كم تمر ده قلت له ما قلت أنا ما أنت تويسي يو سنو عرب تجك جرتي شرطة برنا في دين عن جت جرا بيتا akka baddeetti immoo nama kana himachuu nama danda'u miti beekta. Guyyaa shaniif baay'ee dhukkubaa ture. Kan jarri biiroo geessan iyyuu barrii banuu diddeenyaan foolosiidhaan barrii bansiisaniiti biiroo geessanii. Cinqatii godhattee baay'ee dhukkubaanii ture. Antikeettii kutaa biyya naa galchaannanii biirootti deebisna biiroon biyya siif galchuu nu birrii keenya kassaruun barbaannu naan jedhani jarri arabaa. Maleen akkasiin biiroo yoo dhaqxu hin barbaanne asii tikkeettii kutee ergee feennaan akkasiin galtu hin barbaadee ture. Indi daniire. Indidan mucaanis hin baqatti amma galtee barrii ofitti qollofti kilaasii galtee barrii ofitti qollofti na ajjeesuuf kunu billaabaa ta'ee na duuka deemu jettu isiin ofiisiitii nagaa taatee miti beektaa. Arabni garuu akkana godhanii otoo hin taane isiin nagaa miti. Innaa jarri immoo nu gochuu hin dandeenyu riyaala 10,000 kassarra waan ta'eefu gochuu hin dandeenyu. Kan kana gochuu danda'u biirootti sii deebisna biiroodhaa tikkeettii kutii galchii naan jedhan. Biiroo geessinee achiin geenyeera naan jedhanii gimaash sa'aatii immoo dawwalanii obboleettiin kee biiroodhaa bayyaas baaftee uffata siis paaspoortii siis achitti gattee badde naan jedhan. Biiroo immoo yeroon deebisee gaafadhu biiroon barreeffama haasa'uu hin didani bilbilan kaasan barreeffama qofaanii obboleettiin kee asii baddeetti foolosiin barbaadaara naan jedhan malee. Namatti hin dubbatan warri biiroo Saawudii kunis. Agarsiisa irraa argamte kaanii waan dubbanne sitti. Waan takkayyuu hatta arabichiinu kaleessa naa dawwalee obboleettiin kee quba qabdaa waa argamteetti immoo naan jedhe. Anayyuu isinin gaafadha isin na gaafattu hin jedheeniin. Waan tokkoyyuu jara warra imbaasiiti kan amma shakkee gaafadhee jennaan akkasii mucaan akkasii qabamtee jirti garuu isii ta'uu dhugaan mirkaneessinee sitti himna naan jedhanii sana booda bilbila kaasuu didde. Rabbi haa mul'isu inshallah. Kola rahmaan jalaa jira filmu qabxii yaadin ishee illee gaggaba. Okay. Inshallah mee sagalee dhuma naaf taati yoo mana hidhaa jiraattes akka nuqon nama doktora sagalee naa ta'e afaan beektuun beetasaba kee kanatti. Rabbi haa mul'isu miskiinati yaa Allah. Rabbi si haa mul'isu. Miskiina jireenya ofii fooyya'aa itti biyya baate haadha ilmaan lamaatti filis. Ijoolleen Suudii keessa jirtan kan hiriyoonni keessa mana hidhaa jiran mucayyoo kana gaggaafadha. Namni argitan yoo jiraattan immoo zuuziyyee fooloo godhaan dubbisaa hin beeytanii. Baay'ee ulfaata wallaahi jireenya ofii jiraataatti ilmaan biyya baatee biyya ormaa keessa cinqatii godhatteetiniin dhabamuu caalaa waan nama gaddeessu hin jiru inshallah. Rabbi si haa mul'isu zuuzu. Amiin. Akka carraa immoo yoo namni dhufee. Yaa saazina. Komentii dubbisi. Komentii maal dubbisa isin ijoollee Oromoo maraatanii as jalatti waan biraa barasiisan. Wayne na kumarti ya furra ne daga kale. Mama de mera fodo boda wala garaga. Njit. Halo. ايش في؟ جنين هكذا ان شاء الله. دكتورة قد تكبير لم تقل جلن جروه من مالاتنا ها
دكتور ما يجري ديما دكتور من دنو غربا ها والي جرت لا ما جدانجر كم تنتاو جر أكلم كده وكافر تطير غدا ما يكون كجري لا لوسي نانجل ليه ما مدري عليك لا ما سمعت لا هاي أني نروك أيه لا كيا إرا بريد أتكورا ديما ركوني ساكنته غدينو أبو سان كنترول عربي جري كنترول نما دويت زني كم ترى غدا والله مالي بيتا دكتور هلو tapi tu nabi tinu tergate jala سيجل أكا بمالتي ميخولا غافر نوخانا را قبلي كورا عندك سن anna mana tergate jelma kabar Paredu bak bay ben siyarga aja iya ba anna mana tergate jelma kabar miskina family bak anagar ola bodo ola garsa asli nagalchi shuaibi abadar la ilaha illallah nama gurgudda aljari astaghfirullah abadar ke debra singal subhanallah udagana mati wambada asatu remana mashekata kongalchu sababa shari'a dudu hoina mata kongalchan jiro aljala jirtani comment ke sana marga jira और कमेंट मारा तेरे में ना सुभान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी नूरिस सोना ने गुरगुड्डा में कजरा जिरु वाम बड़ा अफानी ना बया तुरे या रब्बी अरब मोगी kana yom ما قول في والله نمتي ما قدر من أجل نقول دكتور نمو تقول قد أجل جري أنا تما كومنت كذا هلا لا والله Bale bu abi yalo wani arame yate yana guys na ga rola kala san da dabe da mera foda dai ma bakka bras di bashanana arafa te de no bari ti to nani ba ina barre sa bulani agarre ya arafa bari to me كنا أرسيتي لك ترجت تكلي أرمي بروفايلي لما نتم ببريل تقبالي تق كيار الأمة كيار الأمة لا تقالي تقافل تقسليمان أرمونكو يوم ونياتشود إيسا دبرنا كنا نقولي يوم ونياتشود إيسا يوم وايمود إيجادي كنا رهاسا ودي سرقو Arabni anayu wata kan gone so na ma Arab saritin baka gari gani hafta mitani sila Senegale anumatu baka gari ga wallahi namni kitaki yana ma wolola to renjir anamma dugara bi dubbachu yota yana ma gari tawar ba wallahi kama dugara bi yachu suma dugara bi wallalas bekas shekis kesis unda isa tikas guddas unda isa baka ijumoto kollalu barbara gide to giddin mira kendra gajde dubbi samare wanni badana kafan ka yara ba barbado Senegale so wal arab sud isa amale wal chaf sud isa duga rabbi me aram manamni agenda me kafide gide ha so yero dubbi fana to kan dubbo dor gitani gide na majala do yuto kan devi ira devi su barbado challe sai to brata akona makamitu na media fa yadamu sila agenda do he itunda fayyadamani arra kana irra hada wonna munda yu wara media fayyadamu ititol
garuu kaayyoon kiyya maal inni fuula duratti nama gaarii ta'udha bakka. Nama gaarii ta'udha. Haani kootu see. Koot seeni kootu si erge.